Bulchiinsi magaalaa Adaamaa caasaalee nageenyaa raawwii misoomaa bara 2018 keessatti milkaa'ina agarsiisaniif sirna beekamtii fi galateeffannaa taasise. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee sirna beekamtii fi galateeffannaa kana irratti argamuun akka jedhanitti waggoota darban keessatti hojiiwwan mootummaa yaadama badhaadhinaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisan akkasumas hojiiwwan ijaarsa dandeettii cimsan hedduun magaalaa Adaamaatti bal'inaan hojjetamaniiru jedhan. Hojiiwwan kunneen hooggansa biyyaaf mootummaa egeree ijaaruuf bu'uura cimaa kaa'aniiru jedhan. Keessumaa damee nageenyaa fi tiraafikaatiin hojiiwwan hedduun milkaa'inaan raawwatamuu isaanii kaasanii nageenyi osoo hin gufatin sochiin hawaasummaa fi dinagdee akka itti fufu taasifamu keessatti gaheen caasaa nageenyaa olaanaa ta'uu ibsaniiru. Waggoottan darban hojiiwwan imaammataa yaadama badhaadhinaa fuulduratti tarkaanfachiisan hojiiwwan paartii keenya bu'uureessuuf faayidaa qaban waadaa ummataaf jalqaba galle waggaa 5 dura galle gochatti jijjiiruuf hojii ijaarsa dandeettii bara baraan hojjetameen waltajjiiwwan waggoota 5 darban Adaamaatti gaggeeffamaa turan. Itti dabaluunis obbo Haayiluun bu'aan waliigalaa waggoota darban keessatti galmaa'e caasaan nageenyaa aarsaa guddaa kaffaluun gahee olaanaa taphachuu himanii nageenya uummataa kabachiisuuf yeroo hunda hojii gootummaa hojjechaa turuu isaanii dinqisiifataniiru. Agarsiistuun hojii isaanii inni guddaan seeraan alummaa ittisuu fi fakkeenyummaan tajaajiluu ta'uu eeranii yeroo fedhiin dhuunfaa babal'achaa dhufetti illee caasaan nageenyaa of kennee hojjechuun sochiin dinagdee akka hin gufanne taasifamuu isaa ibsaniiru. Akka waliigalaatti ilaallu waggoottan darban bu'aa waliigalaa magaalli hojii misoomaatiin hojii ijaarsa sirna dimokiraasiitiin waliigala hojjechaa tureen gaheen caasaan nageenyaa kun taphate iddoo olaanaa qaba. Maqaa koof maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Milkaa'ina argame kana keessatti waliif abboomamuu hojii qindoominaan hojjechuu fi mootummaa waliin hiriiruun bu'aa guddaa qabaachuu eeruun hojii gareedhaan hojjetamuun bu'aa waaraa fiduu danda'u himaniiru. Dhumarratti injifannoo hangammaatti argame tikfachuuf qormaata kamiyyuu waliin ta'uun mo'achuu akka barbaachisu hubachiisanii fuuldurattis nageenya ofii tikfachuu wabii nyaataatiin of danda'uu fi qabeenya uummataa eeguun hojii gootummaa fi hawaasa hundaa irraa eegamu ta'uu ibsan obbo Haayiluun ergaa dabarsaniin. Qormaanni caalmaan fuuldura keenya jira. Caalmadhaan of qopheessuun fuuldura keenya jira. Sababiin isaa karoora of danda'uu mootummaan naannoo Oromiyaa labseera. Karoora of danda'uutiin labsame tokkoffaa nageenyaan of danda'uudha. Inni jalqabaa. Aanaan nageenyaan of danda'u, ijaaramni ollaa nageenyaan of danda'u, kutaan magaalaa nageenyaan of danda'u, godinaaleen Oromiyaa guutuu nageenyaan of danda'u. Kuni cimina gaafata. Sarkaa sirriitti of qopheessuu gaafata. Nageenyaan of danda'uun hojii gaafata. Inni biraa wabii nyaataatiin of danda'uudha. Kanaaf kadhachuun qaanii, oomishuun qananii, kadhattummaan qaanii akkuma jedhamu oomishuu, hojjechuu qormaata isa biraati. Caasaaleen nageenyaa bara 2018 keessa raawwii hojii olaanaa galmeessanii beekamtii argatanis akka himanitti milkaa'ina argatan itti fufsiisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Carraa kanaan milishaan kutaa magaalaa Daabee, caasaan nageenyaa kutaa magaalaa Daabee, uummanni hawaasni bal'aan kutaa magaalaa Daabee baga gammaddan baga gammannee raawwiin kun raawwii keessanii nus caasaa keenya sadarkaadhaan jirus aamilee guddaa nutti ture yeroo itti aanuuf immoo cimnee sirriitti uummata kanaaf hawaasa nageenya isaa eeguudhaaf misooma isaa cinaa dhaabbachuudhaaf waan inni barbaade halkanii fi guyyaa waardiyaa nageenyaa taanee lubbuu tokko qabu caasaan nageenyaa kaffaluudhaaf qophii ta'uusaa asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Citii milkaa'ina keenya tokkoffaa uummata keenya lammaffaa humna waloo nuti qabnu gaachana sirnaa milishaa tipeeshii poolisii fi akkasumas gorsaa walabaa sadarkaa garaagaraatiin jiru ta'uudha. Kanaaf isaan qabannee karaa qindoomina qabuun hojiiwwan garaagaraa opereeshinii garaagaraa sakattoomsa dhaabbiif sochii garaagaraa gooneen citii milkaa'ina kanaa kan dhufe ta'uudha jechuudha.